Ate akkam jirtu? Nooru mootii koo fayyaadha? Fayyaa qabdu. Nagaa galata Rabbii. Gaafii sariyani ogummaa keessan kanarratti maatiin keessanii akka isin falmaa turanidha odeeffannoo kan qabu. Isin barachaa isiniin ogummaa kana akka naannessaa isiniin turtanidha. Kan beeku wanni kun hammami dhugaadha waan jedhu mirkaneeffachuu barbaadeetu. Tole, hamaan gaaffii kennu beera. Inni biraa immoo sirba isa albamii ittiin baafte kana tarii sanyii mootii jaalatteetu moo akkamiidha waan jedhu beekuu barbaade. Tole, hamaan galatoomii waan gaaffii nuuf dhiyeessiteef deebisaa hordofi. Ulfaata. Turtii gaarii Hacaaluu gaaffii amma kee keessa irra deebinee kan kaasnu tarii ati silaa kaasteettaan hin dhageenye malee waa'ee sanyii mootiitii wal qabatee akkasumatti akka sirbite malee mudannoo akkanaa akka hin qabne natti himte miti. Kanaaf deebiin ati ammas kennitu kanuma ta'a. Kanuma ta'a. Gaaffii kan biraa keessaa ogummaa muuziqaa kanatti innaa seentu maatiin kee badaa si deeggaraan turre jedhamaa jira. Kun dhugaa moo sobaadha? Abbaan koo hin jaalatu. Akka aadaa Oromoottidha namni sirbu halaleedha jedha. Halalee jechuun egaa ka hiikasaatti sabbeekaa sanyii keenya keessaa hin jiru azmaariin hin jiru jedha hin jaallatu. Haati koo hin jaallatti. Haati koo guddattooraa jedhamti. Baay'ee jaallatti sirba. Abbaan koo nama Oromaa ture dhugaadha. Ammas homaa badaa dhimma isaan qabuun. Isuma namni na beekee akkas ta'uufillee agas mara miti abbaan koo baradhee otoon sadarkaa guddaa ga'e kana jaallata. Isa kaan immoo kubbaa jaallata otoon amman sirbu immoo yoo barumsaan naa ta'uu baate otoon kubbaa taphatteef hin gammada. Kubbaa maali? Kubbaa miilaa? Kubbaa miilaa jaallata. Ilmi isaa tokko amma inuma yaalaaf Jigsaa Hundeessaa jedhama. Isa haalaan jaallataan isaanii kubbaa kana hin ari'a. Omaan jedhu karaa kootiin ta'uu fi baatus karaa sanaa